Tokkummaan qabsoo finiinsuun barbaachisaadha jedhu qaamoleen hawaasa garaagaraa OMN fi yaada laatan. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Koloneel Gammachuu Ayyaana Mikaa'el Booran Kennasaa Ayyaana Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon haqaa malee waggaa tokko oliif manneen hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran. Sababa ta'eef Oromoon duula hayyuu isaa hidhaa baafachuu irratti bobba'uu qaba jechuun dhaabanii jiru. Faayidaa Eliyaas dabalata qabdi. Nageenya hidhamtoota siyaasaa keenyaa itti dhiyeenyaan hordofuun gahee qeerroo Oromoo ta'uu qabaa jaani qeerroon magaalaa Awwadaay. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nageenyi isaanii eegamee hidhaadha akka bahaniif qeerroon bakka jiru dammaqee irratti hojjechuu qabaas jaani. Qeerroon Awwadaay dhiibbaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mudatu kamuu dura dhaabbachuuf qophii ta'us turtii bilbilaan OMN waliin taasisaniin ibsanii jiru. Qabsaa'onni Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessanii fi kanneen baroota dheeraaf umrii isaanii qabsoo keessatti dabarsan murna injifannoo qeerroo Oromoo butoon Itoophiyaa sirna mootii durii deebisee ijaaruu barbaaduun oggoramanii haqni isaanii dhoofamee jira. Qeerroon Oromoo bakka jiru qabsaa'ee sirna ummatichaaf hin taane kuffisuuf cichoominaa fi walamantaan hojjechuu akka qabanis dhaamanii jiru. Haala ulfaataa biyyattiin keessummeessaa jirtu kana irra aanuuf nageenya hayyoota kanneen murteessaadha. Kanaaf isaan hidhaa baafachuun ammoo tarkaanfii keenya jalqabaatii ijoo. Sirni gita bittootaa yeroo garagaraatti Oromoo akka sabaatti cabsuun Oromummaa balleessuuf irratti hojjechaa turanii jiru. Haa ta'u malee cichoominaa fi sabboonummaa qabsaa'ota sabichaatiin uummanni Oromoo mataa ol qabatee Oromummaa dhaloota dhaalchisuuf danda'eeti jira. Abjuun Oromummaa balleessuu bifa haaraan sirna aangoorra jiruun deeggarame yaalamaa jirus yoomillee hin milkaa'u. Murni Abiy Ahmadiin hoogganamu abjuu Oromummaa cabsuuf qabu milkeessuuf sabootaa fi qabsaa'ota sabichaa dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Uummanni Oromoo miidhaan caalu osoo hin mudatin falmii cimaa taasisuun abjuu isaa fashaleessuu qabaa jiru. Nageenyi hayyootaa fi qabsaa'ota sabichaa eegamee hidhaadha akka ba'an gochuun gahee qeerroo fi ilmaan sabichaa egereen Oromoo isaan yaadachiisu ta'uu qabaan dhaamsa qeerroo Awwadaay. Oromiyaa magaalaa Harar keessatti sadaasa 25 waraanni Abiyyi maqaa WBO wajjin hidhata qabda jedhuun barsiisaa Muhammad Najjaash jedhamu mana jireenyaatti seenuun maatii isaa fuulduratti rasaasaan ajjeesuun himame. Barsiisaan Muhammad kan ajjeefame magaalaa Harar naannoo Shankoor ganda Feerroo jedhamutti akka ta'e odeeffannoon arganii mul'isa. Barsiisaan Muhammad bultii ijaarratee haati warraasaa daa'ima deessee reefu torbee lama jedhu maddeen yaada kana nuuf qoodan. Sirna awwaalcha barsiisaa Muhammad magaalaa Hararitti raawwatameera. Odumaan qabateen godina Horroo Guduruu Wallagga magaalaa Shaambutti guyyoo sana sadaasa 25 bara 2021 waraanni bilxiginnaa dargaggoo Biqilaa Fiqaaduu jedhamu rasaasaan ajjeesuun reeffi isaa akka hin kaane dhorkuun himame. Kana malees Oromiyaatti ajjechaan hedduu waraana murna bilxiginnaatti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u sababa dhabamuun Itoophiyaatiif odeeffannoowwan hedduun ukkaanfamanii akka jiran maddeen Oromiyaa miidiyaa Itoophiyaatti himanii jiru. Magaalaa Adaamaa ganda Barreechaatti kan argamtu Yuunivarsiitii Rift Valley Kolleejjiin Open fi barnoota fagootti diinii kolleejjichaa kan ta'an obbo Abbuu Warshaa humnoota tikaan qabamuun hidhamanii jiraachuun dhagahame. Odumaan qabatee magaalaa Burraayyuutti qaamonni murnichaa labsii muddamaa daheeffachuun saamicha masarratti raawwataa jiraachuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Naimaa Marga Baasir Bartaa akka chaanutti qopheessitee jirti. Labsii muddamaa Oromiyaa dabalatee guutuu biyyattii keessatti labsame sababeeffachuun hidhaa reebichaa fi ajjechaa dabalatee Oromiyaa keessatti gochoonni hammaataan murna bilxiginnaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa kanneen akka Harargee Bahaaf Lixaa, Arsii, Baalee fi kanneen hafan biroo keessatti murni bilxiginnaa shanee wajjin hidhata qabdu waraana bilisummaa Oromoo soortu jechuun dargaggoota irraa hanga manguddootti hidhaa jiraachuu gabaasaa turre. Magaalaa Adaamaa ganda Bareechaatti kan argamtu Yuunivarsiitii Rift Valley Kolleejjii Open fi barnoota fagootti diinii kolleejjichaa kan ta'an obbo Abbuu Warshaa humnoota tikaatiin qabamuun hidhamanii jiraachuun dhagahame. Humnoonni tikaa sirna aangoorra jiru gaafa guyyaa 17 baatii 11 bara 2021 kaampaasicha seenuun diinii kolleejjichaa kan ta'an obbo Abbuu Warshaa walga'iif barbaadamta jaanii biiroo isaaniitii qabanii achuma Adaamaa mana hidhaa ganda Migiraatti hidhanii akka jiran maddeen OMN ibsanii jiru. Akka maddi keenya magaalaa Adaamaa himetti humnoonni kunneen
badii takkaan malee obbo Abbuu Warshaa sababa nama barbaadamuutu as keessa dhokatee jira hanga nama kana baaftuu hin baatu je'uun hanga ammaatti murtii takkaan malee mana hidhaatti dararaa akka jiranii fi maqaa sakatta'insaatiin kaampaasichatti deebi'uun hojjettoota dhaabichaa kanneen biroos doorsisaa jiraachuu himuun sababa kanaan barsiisonni baay'een hojii gadhiisanii bahaa akka jiran dubbata. Magaaluma Adaamaa ganda tokko kan ganda Bareedaa jedhamu kan beekamu kolleejjii Oopinii fi barnoota fagoo seenanii diinii kaampaasichaa obbo Abbuu Warshaa nama jedhamu biiroo isaatii seenanii bakka walgahii wayii hirmaattee fidan jechuun qabanii fudhanii deemanii xiqqoo hirmaattee deebitanii konkolaatuma isaatiin fudhanii bahanii xiqqoo turree gaafa ilaalle jennu shufeerri qophaa isaa deebi'ee hidhamuu isaa nutti hime mana hidhaa ganda migiraa keessatti hidhamee turuu isaatti kan nutti himame kan booda guyyaa tokko booda deebi'anii ammas lammaffoo jechuudha qaama barbaadamu keessa jira jechuudhaan barri dhakaatiif barri oliitiin barri lamaatiin nutti seenanii hojjettoota shoorteessaa ture qaamni waraanaa kuni qaamota barbaadamu keessa jira jechuudhaan guyyaa laafaa deebi'anii sakatta'insa godhanii jechuudha qaamni isaan barbaadan hin argamne kan booda deemanii. Oduma walqabateen magaalaa Burraayyuutti qaamonni sirnichaa labsii muddamaa daheeffachuun saamicha uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Maqaa sakatta'insatiin halkan walakkaa manneen namoota dhuunfaarra deemuun saamicha raawwataa kan jiran humnoonni hidhatan kana malees guyyaa guyyaa walgahii qabdu jechuun uummata dirqamaan baasanii gara adda waraanaatti deemtu jaanii doorsisaa maallaqa waraana bilxiginnaaf kaffalaa jaanii dararaa jiru jiraataan Burraayyuu. Gama biraatiin namoota yeroo dheeraaf magaalaa Burraayyuu keessatti hidhamanii mana hidhaatti gidirfamaa jiran maatiin gaafa ilaaluuf dhaqan dhabaa jiraachuu kan himu namni kun akka odeeffannoo qabnutti namoonni kunniin hidhaarraa baafamanii gara adda waraanaatti geeffamaa jiru ja'a. Gara Burraayyuu kana akkuma kana dura gabaasaa ture Burraayyuu inni qabatee reebichi akkumatti gufetti jira. Halkan mana namaa seenanii labsii yeroo muddamaa dabeeffatanii qabeenya namaa saamuu namoota labsii muddamaa dabeeffatanii halkaniin guutanii manaa fudhatanii deemuu ispeeshaalii amma yeroo ammaa kana caalatti kan mul'achaa jiru qabeenya nama dhuunfaa kan yeroo kaan horate qarshii ta'u qabeenya biraa halkan labsii muddamaa qaamota nageenyaa milishaadhaa gaachana sirnaatiin naddaamaan maal jedhanii qindeessanii dabeeffatanii qabeenya nama dhuunfaa saamaatti jiru nama dararaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoota Oromoo fi Tigraay hedduu badii takkaan malee adamsanii hidhaa akka jiran odeeffannoowwan kallattii adda addaatiin bahaa jiran ni mul'isa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana kaabaa Itoophiyaa hordofee lammiileen deeggarsa rifachiisaa barbaadan miiliyoona 9.4 dhaqqabu beeksise. Namoonni deeggarsa saffisaa barbaadan kun naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessa yoo ta'an dhibbeentaan 80 bakkeewwan sababa waraanaatiin deeggarsi namummaa dhaqqabuu hin dandeenye akka jiran dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa Thomas Ferry ibsanii jiru. Waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru lakkoofsa namoota deeggarsa tattamaa barbaadanii saffisaan dabalaa jiraachuu dhaabbatichi ibsee jira. Ragaaleen naannoo 3 irraa walitti qabame akka mul'isutti ijoolleen dhibbeentaa 16 hamma 18 hanqina nyaata madaalawaaf yoo saaxilaman haadholiin harma hossanii fi ulfaa hanqina nyaata madaalawaaf saaxilamanii jiru. Gama biraatiin konkolaattonni deeggarsa namummaa baatan Maqalee seenuu dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa karaa toora Tiwiiteriitiin baaseen torban kana keessa konkolaattonni deeggarsa namummaa garaagaraa fe'an Maqalee seenanii jiru. Kanneen biroo ammoo daandii irratti argamu jedhee jira. Siraachi sabaaftu qabaase. Sudaan loltoonni isii gara kaaba lixa Itoophiyaatti waldaan geessitu irratti jala ajjeefamuu himte. Haleellaa waraanni Itoophiyaa gaggeesse waraanni Sudaan 6 gaafa sanbata ajjeefamuu Reuters waraana Sudaan keessaa madda eeruun gabaaseera. Miidiyaan Tarkii Anadolu jedhamu immoo maddeen eeruun akka gabaasetti waraanni Sudaan ajjeefaman 2 akka ta'anii fi kan madaa'anis akka jiran gabaasa maddeen garaagaraa faayidaa Iliyaastu qindeessa.
loltoonni suudaan daangaa gara kaaba lixa Itoophiyaatiin waldaangeessuu irratti ajjeefamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Ibsa waraanni suudaan kan amma aangoo biyyattii of harkaa qabu gaafa sanbataa baaseen haleellaan waraana Itoophiyaa fi milishaadhaan itti banamuu eere. Ji'a fulbaana dabreetti suudaan waraanni Itoophiyaa daangaa koo cabsee natti seenee jira jechuun himattee kan turte yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa garuu himannaa kana hin fudhanne ture. Akka Reuters gabaasetti miseensonni waraanaa ja'a ajjeefamanii jiru. Haa ta'u malee gabaasaaleen biroo bahaa jiran miseensonni du'an 2 qofa akka ta'anidha. Ibsa waraanni suudaan baaseen ammoo waraanni Itoophiyaa fi milishaan Alfashagaa Al-Suguraatti waraana suudaan irratti haleellaa banuun ajjechaa raawwatee jira jedhe. Isaan kanaan alaa garuu lakkoobsi humna waraanaa ajjeefamanii meeqa akka ta'an wanti ifatee tokkolleen hin jiru. Haleellaa waraanni Itoophiyaa gaggeesseen waraanni suudaan ja'a sanbata ajjeefamuu Reuters waraana suudaan keessa madda eeruun gabaasee jira. Miidiyaan Turkii Anadoluu jedhamu ammoo maddeen eeruun akka gabaasetti waraanni suudaan ajjeefaman 2 akka ta'anii fi kan madaa'anis akka jiran gabaase. Gama Itoophiyaatiin ammoo himannaa mootummaan suudaan dhiyeessite kana irratti ammoo wanti dubbates ta'ee deebii laate gonkumaa hin jiru. Ta'us garuu Itaamaajoor Shumiin waraana Itoophiyaa suudaan waliin waraana seenuuf biyyattiin fedhii akka hin qabne dubbatuun isaanii himamee jira. Hariiroon biyyoota lamaanii keessumattuu erga Itoophiyaan hidha Abbayyaa bishaan guuttee jalqabe muddamni daangaa gubbatti dhalatee hammaachaa jira. BBC obeeffanne. Oduu xibiraatiin daandiin xiyyaaraa Ugaandaa Inteebe International Airport harka Chaayinaatti kufuun ibsame. Ugandaan liqaa bara 2015 keessa daandii xiyyaaraa biyyattii tokkicha Inteebe International Airport jedhamu bal'isuuf liqeeffatte kaffaluu dadhabuu isiitiin to'annoo dhaabbaticha irratti qabdu guutummaatti kan dhabde ta'uun gabaafameera. Gabaasni The African Exponent akka itti dhiyaata. The Ugandan government signed an agreement with Exim Bank of China. Daandiin xiyyaaraa Ugandaa Inteebe International Airport harka Chaayinaatti kufuun ibsame. Ugandaan liqaa bara 2015 keessa daandii xiyyaara biyyattii tokkicha Inteebe International Airport jedhamu babal'isuuf liqeeffatte kaffaluu dadhabuu isiitiin to'annoo dhaabbatichaa irratti qabdu guutummaatti kan dhabde ta'uun gabaafame. Abbaan taayitaa daandii qilleensaa Ugandaa waliigaltee liqaa fudhatame kaffaluu irratti baankii biyya Chaayinaa wajjin taasifame. Ugandaan qabeenya isii akka dhabdu taasiseera jedhan. Waliigalteen liqaa bara 2015 taasifame keewwata 10.3 qaamni dirqama kaffaltii kaffaluu isarra jiru bahachuu dadhabe birmadummaa qabeenya isaa to'achuu guutummaatti dhaba kan jedhu yoo ta'u Ugandaan haala waliigaltee kanaatiin qabeenya biyyattii guddicha irraa guutummaatti to'annoo hin qabaattu jedhameera. Kana dura abbaan taayitaa daandii xiyyaaraa Ugandaa waliigalteewwan taasifaman kanneen birootis raawwachuu dadhabuu isaatiin wal qabatee liqaan babal'ina ijaarsatiif ramadame addaan citee ijaarsa taasifamaa ture parsantaa 75 irratti dhaabbatee hafuutu himame. Wal dhibdee uumameef furmaata kaa'uuf jecha mootummaan Ugandaa jila ambaasaaddara biyyattii kan Chaayinaatiin hoogganamuun gara baankii Eximitti kan ergite ta'us baankiin Exim yaada araaraa jedhamu kan hin fudhanne ta'uu fi akkaataa waliigaltee bu'uuraatiin qabeenyicha kan to'atu ta'uu beeksisee jira. Ministeerri diinagdee biyyattii Masaayi Kaataayija onkoloolessa darbe paarlamaa biyyattii duratti dhiyaachuun mallaqa liqaadhaan argame sirnaan qabuu dadhabuu isaaniitiin wal qabatee dhiifama gaafatanii jiru. Ministeerichi liqaan nuuf filannoo gaarii ture haalli qabiinsa mallaqa liqaadhaan argame balaa kanaaf nu saaxileera jedhaniiru. Taateen Ugaandaa irratti raawwatame kun sakaallaa maqaa liqaatiin Chaayinaadhaan biyyoota adda addaa irratti raawwatamaa jirudha jedhamee jira. Kanaan duras biyyoonni akka Sri Lankaa fi Zaambiyaa sababa sakaallaa liqaa kanaatiin buufata doonii fi daandii xiyyaaraa isaanii bifuma wal fakkaatuun itti wareeguun isaanii ni yaadatama. The African Exponent gabaase. Akka kajooltota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaan tokko duun har'aaf qabannee dhiyaanne dilee tokkummaan qabsoo finiin sun barbaachisaadha jedhamu qaamoleen hawaasa garaagaraa OMN fi yaada laatan. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Koloneel Gammachuu Ayyaana Mikaa'el Booran Kennasaa Ayyaanaa Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon haqa malee waggaa tokko oliif manneen hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran. Sababa ta'eef Oromoon duula hayyuu isaa hidhaa baafachuu irratti bobba'uu qaba jechuun dhaabanii jiru. Faayidaa Eliyaas dabalata qabdi. Nageenya hidhamtoota siyaasaa keenyaa itti dhiyeenyaan hordofuun gahee qeerroo Oromoo ta'uu qabaa jaani qeerroon magaalaa Awwadaay
hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nageenyi isaanii eegamee hidhaadha akka bahaniif qeerroon bakka jiru dammaqee irratti hojjechuu qabaas jaane. Qeerroon Awwadaay dhiibbaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo mudatu kamuu dura dhaabbachuuf qophii ta'us turtii bilbilaan OMN waliin taasisaniin ibsanii jiru. Qabsaa'onni Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessanii fi kanneen baroota dheeraaf umrii isaanii qabsoo keessatti dabarsan murna injifannoo qeerroo Oromoo butoon Itoophiyaa sirna mootii durii deebisee ijaaruu barbaaduun oggoramanii haqni isaanii dhoofamee jira. Qeerroon Oromoo bakka jiru qabsaa'ee sirna ummatichaaf hin taane kuffisuuf cichoominaa fi walamantaan hojjechuu akka qabanis dhaamanii jiru. Haala ulfaataa biyyattiin keessummeessaa jirtu kana irra aanuuf nageenya hayyoota kanneen murteessaadha. Kanaaf isaan hidhaa baafachuun ammoo tarkaanfii keenya jalqabaatii ijoo. Sirni gita bittootaa yeroo garagaraatti Oromoo akka sabaatti cabsuun Oromummaa balleessuuf irratti hojjechaa turanii jiru. Haa ta'u malee cichoominaa fi sabboonummaa qabsaa'ota sabichaatiin uummanni Oromoo mataa ol qabatee Oromummaa dhaloota dhaalchisuuf danda'eeti jira. Abjuun Oromummaa balleessuu bifa haaraan sirna aangoorra jiruun deeggarame yaalamaa jirus yoomillee hin milkaa'u. Murni Abiy Ahmediin hoogganamu abjuu Oromummaa cabsuuf qabu milkeessuuf sabootaa fi qabsaa'ota sabichaa dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Uummanni Oromoo miidhaan caalu osoo hin mudatin falmii cimaa taasisuun abjuu isaa fashaleessuu qabaa jiru. Nageenyi hayyootaa fi qabsaa'ota sabichaa eegamee hidhaadha akka ba'an gochuun gahee qeerroo fi ilmaan sabichaa egereen Oromoo isaan yaadachiisu ta'uu qabaan dhaamsa qeerroo Awwadaay.